yoo yana genni baraara gabbudaadoo jirtu nama isaan nagaa fayya qabdu guyyoo warra obba jirman anje dhiyen kana miidiyaa hawaasa kan tiktaak dhiyootan itti dabalame nami cufti xiinxaltoo siyaasaa ta'e nami cufti histirii seenaa sittimaa cuftiin xiinxalaa cufti maljireenya si barsiisaa cufti waan beekuuf waan hin beeku walitti qabee laaqan arge warri Itoophiyaa leellus hawaya Itoophiyaa amma wayaa rongaadee bicaa qayyadhaniin tan keeyyatu kun hedduun isaa Oromoon Madagaskaarii dhuftee yoodhan arge. Madagaskaariin tunin kontinentii Afrikaa keessatti Afrikaan himan malee gargalaan Indiyaa dhiyaate. Itoophiyaa irra Finfinnee irra haati Madagaskaar dhaquuf yoo xiqqaatti kiiloomeetira 3,200 ol deemtaa jechuudha. Biyyoota hedduu jidduu tan jira. Biyyootanis Afrikaa kun Ugaandaa, Tanzaaniyaa, Keeniyaa dabalatee biyyoota hedduu jira. Oromoon labsuun haatee Finfinnee dabalatee Itoophiyaa guutuu waraanaan dhuunfattee jedha. Loon oofa dhufte. Madagaskaariin tun ammoo odol gubbaa jiraata. Laf galaanaan marfamti. Angaafiin tiyyaa Oromoon gaafa achi kaatee godaantee dhufte kana galaan sun akkamiin taakkiti? Markabaan taakkiti moo xiyyooraan taakkiti moo markabaan taakkiti akka nuun hin jedhu loon baay'ee qabdi loon gulluufte Oromoon. Xiyyooraan taakkiti akka hin jedhu xiyyoori gaafas hin jiru. Warri Itoophiyaas waan kan laalee dhufu.